baay'ee adda baasuuf nan dadhabe yeroo dhaqu isin dubroo miti jara lamman kana keessa nama baay'ee hadaraa rabbee na satari sanyoo ganama maalee gaafa guddaa yeroo dhuftu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالتمتوتا كينيا أكم جرتو نجاك أبدون السنين جلا أنا نجاكي يا الحمد لله إجا نجار ربي في رحمني ربي بكجرتني إسنك أبو جتة بيجوسي جاكويا سديفي وكاكويا لما فول ربني ترى حتى أوجا هرّا والتدي بنجرا فيديو أكان نأجائي بيفي أكان برمسا جدا الرا أرجعت مجد يادي كابتني إسني فينجرا hordoftoota Bayaan Miidiyaa keessattuu maatiin kan keenya baay'ee galatoomaan isiniin jedha subscribe 200 nagalchaa jedheen ture viidiyoo darbe keessatti baay'een keessan subscribe nu gootaniittu 200 galuu nama lama qofa tafte alhamdulillah jaallattanii asiin nu geessan baay'ee galatoomaa rahmanni rabbii isinirra haa jiraatuun jedha egaa waan yaaddanii fi bakka yaaddaniin rabbi isin haa ga'u rabbi isin haa milkeessu hunduma keenya warra waan yaadee waan karoorfatee argatu rabbi nu ataa'isu maamiltoonni keenya kaardii argachuu qaba yookaan badhaasa argachuu qabu akkuma jenne sana jechuudha kaardiin jira yeroo kamillee jechuudha subscribe yeroo gootanuu oolii sanarra kaadhaa jechuudha namni takkasuu viidiyoon nu qaqqabu jettanii oolii sanarra ooliirra kaawwadhaa jedhe kanaaf egaa har'as egaa namni viidiyoo darbe keessatti kaardii guutate akkuma isin argitanii komentii kana abbaa komentii kanaatu argate jechuudha abbaa komentii kanaatu argadheera jedha egaa darbii lakkoofsi mul'atu tartiibumaan galfattu jechuudha walis isin jalaa himma kun tartiibumaan galcha lakkoofsa mul'atu viidiyoo keessatti lakkoofsa dhufee mul'atee deemu sana hin qabattu dhumarratti akkuma beekamu dhumarratti carraa keessan lakkoofsa dhumaa hin yaaltu jechuudha kaardiin kun bicuudha haa ta'u badhaasa guddaa siin qopheessina inshallah gaafa bakka ga'amu geenye ammallee bakka ga'amu hin geenye inshallah ni geenya badhaasa guddaa siin qopheessina wanti asitti immoo barbaade namni kaardii kana dhugaadhaan guuttate walittaansaa yeroo 5 walittaansaa otuu namni tokko gidduun galin jechuudha walittaansaa namni yeroo 5 guuttate badhaasa birrii 500 hin qopheessina jenneerra kanarrattis yoo yaada qabattan komentii barreessaa yoommoo deeggarsa ta'e mallattoo libbii sana kaa'an isiniin jedha egaa gara viidiyoo deebi'uun duratti egaa kanneen mana keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maamila nu ta'an isiniin jedha akkasumas egaa like gochuudhaan immoo viidiyoo ilaaluu eegalaan isiniin jedha mee walumaan gara viidiyoo deebinee viidiyoo keenya haa daawwannu. Namichatu haadha manaasaatti wal fuudhee yeroo dhaqu isin dubroo miti yeroo fudhatee manatti galee dhaqee bakka ciisicha jala dhaqanu isin durba miti achumatti intalli maal jetteen yaa boo jetteen dogongora keessan galee والله توبة كل ربي جت توبة ديرا أنسي سدامتي ربي كي يا جت جرافة يا توبة ديرا هذا ربي نستري جرنا ما جر ربي كي يا والله توبة ديرا جرنا ما من نستري جنان أرجع تكجت تجرين أما بودا أن ستين بو ستين نادو أكنم نمو ميون سيه كنا نوام براسين جنف باتيجا همنا كوتا جرين ورو ما كي يفكر دو جرو أن سيد بيرن تيسو ما بودا دين باتيجا تاي غافا باتيجا دربه mana geessin si deebisaren walii galteera natuma teessuu gaatuma yaaddoftee teessuu ni takkaa dhaqee biraan inciisuu otuu kanatti yaaddoftee tuma teessuu waan dhimma ciisaaf naamini isin isa hiikamtee galaatu qalbii fi cabara gaafa baatiin jaha gahu fuudhee amma ingeessa ka'i mana maatii keetiin si geessaren haayattee duuka kaate waan gootu rabdee falliin jiru waadaadha waan ta'eef gaafa dhaqanii mana rifeensitti bareeffatamu mana dubartii rifeensatti bareeffattee qaamatti bareeffattu kana gaafa dhaqee gahu makiinaatti dhaabee bu'ii dhaqee mana rifeensa kee bareeffadhu uffate waan hunda bareeffadhu qottu jedheen nan barbaachisu jetteen nan galaara waan ta'eef nan barbaachisu jetteen hennaan lakkii gaafa mana abbaa ilaashuuf dhiira gaarii gaafa mana abbaa keetiitiiti fuudhu babbareeddee uffata haaraa uffatteen si fuudhe har'a immoo si deebisu uffatan taane sin deebisu babbareedii alaa hisaaba kiyya maallaqa kiyyaan dhiqadhuu dibadhuu zanaafataatii mana qulqullaa'e gadi beedeen dhaqxee mana sana keessaa dhiqattee gaa sa'aatii dheeraa tura magaa dhiqattee rifeensi qajeelee misroo fakkaate gadi baate yeroo siin gadi baatu dhuftee yeroo siin maskootii makiinaa akkana gadi bantu achi keessa qubeellaa harkaa uffata fuudhaaf heerumaa hundi caammaadha jammaree guutame ta'a rifatti argite maal kun hundi jetteen maal kan hunda na barbaachisa silaa na deebisaa ta'u lakki si deebisaan jiru jedheen ambaatii jaha kan mana keessatti si eegaaru jedheen
akhlaaqa kee ilaaluufan dhuguma rabbi irratti toobatteertamu amala ajaa qabdaa kee ilaaluufan baatii jaa tureedhin baatii jaa kana yeroon si ilaalu kabajni ati haadha kiyyaaf abbaa kiyyaa qabaataa turte jaalalli ati haadha keetiif abbaa keetii qabaataa turte akkiti haadhaaf abbaa keetti kaddamaa turteef haadhaaf abbaa kiyya kaddamaa turte dhuguma tawbaa kee rabbiin sirraa qeebaleera jedheen dhuguma ati na sodaadhaaf osoo hin taane rabbii kee akka sodaattee duraan maasiyaa dalagde rabbii kee irratti akka toobatte bareera kunoo tikkeetii xiyyaara kana lamaan argedheen tikkeetii xiyyaara kana kutee biyya Awurooppaa dhannee bashannannee shaarul asaliin ji'a tokkoof teenyee raaxaa ofirraa goonee dhumna wallaahi ati intala diiniiti dogongora kee sirreeffattee ati tawbattee rabbii kee toobachuu kee argeera atamma booda haadha manaa kiyya jedheen yaa gammachuu akkasii maal akka nama warra yoonan talli onneen dhumti hin dhaabbanne garuu yeroo kan waan kana dhageessu onneen hin dhaabbanne Allahu akbar badiin namni dalaga ijoollee badiidhaan of dhaaduun hin ta'u an kana godheereni yooti boosee rabbii kee irratti toobatte dhiira ta'ii durba ta'ii wallaahi rabbiin sirraa qeebala mallattoon rabbii namarraa qeebaluun makunoos akkanaati nama maasiyaa hojjete hunda hundi namaa dogongoraa ijoollee namni guutuun hin jiru aan isiin namni nuu olii namni gadi hundi namaa dogongoraadha garuu dogongora keessan beetanii yeroo hunda istighfaara baay'isuun bakka guddaan isin gaha تحية لكم تتكينيا أكم أرجع فتن كنجا والله وان باي نما إبودا وان باي نما ناسي سودا أنا جا باي ننايسي باي ساكوني واني نما إبودا إجا أكاكيتي إسينس نإبدي إنس نإبا كانين نمني ندينكو أدباسون تدبي إسيتوش عالمو إساتو وان غدا أوجتيمو isiitu irra waan guddaa hojjete jechuudha fi baay'ee na ajaa'iba baay'ee adda baasuuf nan dadhabe mee isin namoota baay'ee irra isin jara lamman kana keessaa nama baay'ee isin dhibee komeenti irratti naa kaan isin jedha egaa wallahi wanta kana hin argamu baay'ee isaa maaliif guddaan wanti hojjetame maa inni mucaan kun dogoggora ofii bartee rabbitti toobattee gara rabbii deebi'uutu mucaa kana nassare hammas nama gaarii nama rabbiitti mucaa kana rabbiin qabuutuyyi isis nassare isas immoo milkeesse wallahi namni kun nama rabbiin biratti jaallatamu isa guddaa keessaa tokko jedheen annan amana nama badii ofitti amanee toobatee gama isaa deebi'ee rabbiin baay'ee jaallata namni rabbiin kanarra wanti inni gammadu hin jiru wallahu yafrahu bitawbati abdii jedhaadhiisi rabbiin baay'ee isa tokko gammada nama toobatee nama badii ofii baree gama rabbii toobatee deebi'ee rabbiin baay'ee tokko itti gammada kanaaf mucaan kun toobattee gama rabbii deebitee gatii siin jirtuuf rabbiin akkanatti isii milkeesseen jedha meeqan keenyatu akkas ta'uu danda'a meeqan namaatu dubartiin akkasii ta'us hin jiraatu yeroo hammaa baay'ee darba jechuun egaa rabbitu beeka waan ta'eef darba malee harki guddaan hin jiraatu dhiirris immoo namni akkanatti dhiifama namaaf godhee dhiirris immoo namni akkasitti dhiifama namaa godhee kan bashannansiisuu dhiisaati kan waan isiin dur hin qabne ta'uu fi taasisuu fi dhiisaati ija gaariidhaan namni ilaalu wallahi hin jiraatu darbagaa dhibba keessaa tokko lama yoo ta'e malee jechuudha yoo ta'e malee wallahi namni baay'een maal jedha namni baay'een osoo wanta kanaa si mudate maal gootaa yeroo jedhamee haasa'amu jechuudha sanyoo ganama maaleeydi gaafa guddaa yeroo dhuftu sanyoo ganama maaleeydi jedha namni baay'een immoo kan nuti arginee beeknu dhageenyee beeknu rukutee caccabsee madeessee miidhaa guddaa irraan ga'e kan akkasii meeqatu jira kan immoo piroosesiin meeqa beektu gaa waa'ee sargii kana jechuudha piroosesiin meeqa itti ba'ee wanti meeqa ta'ee ka'e kan immoo walii kamus jira jechuudha meeqatu waan baay'eetu jira sababii kanaati wanti gaa'ila keessatti mudatu jechuudha baay'eetu jira gara isaatiin jechuudha gara nama kanaatiin amma namni kuni waan sila namni godhu baay'ee isaa hundayyuu dhiisee gara biraatiin itti dhufe isiin hamma hanga ji'a jaarti akkuma isin dhageessan hanga ji'a jaartii si wajjiniin ciisu gaafa inni jedhu ammaalan si biraa eegaree
jettee hin deemne yoo kana jechuun ulfaate namni baay'een amma akka biyya keenyaatti salgan yookaan olgala kan jedhamu jira kan mana maatii isii dhaqamu jechuudha. Dubartiin baay'ee yoo abbaan manaa wajjin hin ciifne gaafa salganii yoo dhayxe hin galtu. Baay'ee isaa kan beekamu hin galtu jechuudha. Haasaas barbaaddee dubbii barbaaddee maalaan uffatan dhabee dhufee biddeenan dhabee dhufee waa arge jetti. Jettee jechuudha asaba barbaaddee hin baati malee abadan ji'a jaha hin teessu jechuudha. Isheen illee obsite ji'a jaha teesse. Otuu maal jiru otuu ba'umsi jiru ergan bahaa jiraadhe maafan ji'a jaha eegaa hamman deemuure hin jenne isiinis jechuudha. Iduma teesse jaalalumaan akkuma nama warraaf bamanaatti jechuudha. Silaa warraaf bamanaa miti bar jirre akkanatti jechuun akka nama warraaf bamanaatti jiraataan jiranu jechuu kooti. Kanaaf akka nama warraaf bamanaatti isiinis teessee gammaddeetuma. Yaaddoo qalbii isaa keessa sana malee jechuudha. Jiruuma bareedaa maatii isaa wajjin jiruuma inuma jiraataa arte jechuudha. Gaafa ji'a jaha geessu kanatti sii mudate egaa wallahi kanarraa barumsa guddaatu barataman jedha. An maaltu dhiironni namni waan akkasiisa mudatus barumsa guddaa irraa argata. Durbis ijoolleen durbaas yoo musiibaan akkasii jira mudate rabbitti deebi'uudhaan rabbiin kadhachuudhaan badii ofii baruudhaan akka kana fakkeenya godhatanii barumsa kanarraa fudhatanii milkaa'uu danda'u jedheeni amana'anii wallahi an akkas natti fakkaata. Egaa isin immoo waan isin fakkaatu keessaa kan hin komentarratti isin irraa eegu mee jira kan lamman keessaa namni isin ajaa'ibe isiidha moo isa an adda baasuu hin dadhabee jechuudha. Qophiin hadhaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatti hanga qophii biraatiin walitti deebinutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.